niyya umraatiin dalagaa umraa keessa seenutu ihraama jedhamee kun uffanni ihraamaadha godhatuun harramatuun jedhama uffata ihraamaa san godhatee jalaan paantii qaba yoo an argu la hawla bara godhe geesse bar paantii jalaan godhatee jiru Zimaal gootanii jala laalate. makiinaa keessatti surree qayyarachuu fi bara makiinaa abbaddaa illee dawwaladhe sufeera kiyya isallee umraa godhe geesse anallee dawwaladhe makiinama keessatti uffata qayyaradhe ta'eeru jala paantii qaba kana mee maal jetta waa qalma sirra jiraa jennaan eessaa fuunaa jedhe lukaan badoo dhufne gara lukaan badoo dhufne eessaa fuunaa naan awwalan namni keenya hajjiitti illee waan godhe dhageettanii waan hajjiin namni keenya nu godhe caqasi waan hajjiitti namni keenya nu godhe waliin hajjine wallaahi waan qabatamaa waliin hajjine jedha birrii hin qaba birrii biyyaa hin qaba ani ammoo re'ee bitaa jennaan abbootiin birrii biyyaallee hin qaba asiillee hin qaba beeti tana uffataan bitadha ijoollee waan bituun hin qabu galma uffataan re'ee dhiisee laal birriin qaba re'ee birriin bibbitu uffata ijoollee sidaajaa ammootiin biyyaa na'ee sidaajaa waan bituun hin qabu jedhe awwalan namtichi wareega godhu faman lam yajidil hadiyaa namni hadii hin qabne haasoomu jechuun namni hin qabne jechuun haala afur hin qabne jechuun akkaataa afur katabat namni ammootiin hadii hin qabne haasoomu jechuun akkaataa afur re'een maanuu hin jirtu birrii hin qabaa re'een hin jirtu takka hin qabu jedhama haasoomu lama re'een hin jirti birrii hin qaba birrii 500 isaan qatte birrii 500 isaan qatte hin qabu jedhama kunillee re'een hin jirti birrii hin qaba birrii 500 isaan qatte hin qabu jedhama kunillee hin qatte haasoomu kunillee re'een hin jirti abbatu itti gurguruu dide hin gurguruu jedheen birriillee hin qaba re'een hin jirti itti hin gurguruu jedheen kunillee haasoomu afrees re'een hin jirti birrii hin qabu kabeeytani kun re'een hin jirti inni birrii hin qabu haasoomu akkaataa afur kan faman lam yajidil hadiyaa jechuun afurii kan amma isinii galee qaallichi sun qanii sana osoo ani itti himu abboo dhiisi uffata bitachuu abboo sidaajaa biyyaa maal gootaa miti sidaajaa ammootiin namni harka namaa laalaa sidaajaallee binnaa fi ijoolleen illee uffata jetti mucayyoo wayiillee moobaayila naan jettee naan jedhe moobaayila naan jettee kanaaf maal jettamee jedhama ta'uun qabu waa baratuun barbaachisa waan guddaa muhimmiin ani isin jalqabsiisaa jiru ammoo kanar hajjiif dhufee biyya sanii 300 hoyi waliin baafne hajjiif eega dhufe dalagaa hajjii balleessuu hin qabu waan hajjii keessatti baddu namni eeggatuun barbaachisa manaasika hajjii wallahi numa deemu abbaan amaan hajjee jedhee abbaa ufiillee kafidu kun waa barsiisuun barbaachisa nama beeti malaalanii deemu hajji itti fakkaata beeti makkana laalanii hoy deebi'an hajji itti fakkaata ka'abu masan seenanii ba'use hojjiin manaasikni hajjiidha waan inni qare'ees barnoonni si gaafachite si galti wallahi arkaana mubtilaataa fi waan isii diiguu qabdi hundi isii dirqamaan gartee sunuunaa waliin waa hunda qabdi gaafa mina bullu namoota keenya teennee qaraasifnee namoota natti fidaniyan nama sheekaa to'ii jira jedhanii fidanii qaraasifnee bulii sadii ayyaama tashriiqaa kana baada zuurii darbatan malee ganama darbatuun tokkoon fataawii tokko warra mazhabaa hin jenne dhiisaa jedhe mazhaba afran keessaa tokkoyyuu hin jenne jechuma ulamaa'ii kamiitiyyuu hin argine kitaaba keessatti dhiisaa inneen abboon dandeenyu aduudhaa jedhee nama meeqatu kinoo girrisee ganamaan darbannee deebi'uu wayye jedhe baraanu karakkaran isa ganamaan namni maa yaa'aree fadhinnaa isaa jirre namni maa yaa'aree jedhee duuka yaa barkee innummaan kun wallahi osomaanuu dhoggi namni maa yaa ganamaan ammootiin hin dandeenyu aduu ganamaan ammoo qorra kanaan darbannee deebina rabbi ammootiin ganamaan ammootiin aduun dandeettu
ganama subii qorra sii ilaale rabbiin jedhe ibaadaan ibaadaa. Ibadaan ilmi irratti